Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo Ilmaan Hormaa. Ashamaa warra gaanfa Afrikaa. Ashamaa warra Arabarraa, Armeeniyaarraa, Boozniyaarraa, Giriikirraa, Gujiraatiirraa, Hadiraamii, Mamluukii taate, Masrii, Poorchugaal taate, Siiriyaa, Turkii taate, Xaaliyaanii, Yahudaa, waan gaa ilma namaa hunda gara gaanfa Afrikaa dhuferraa waa hambistanii, waa irraa warri hambiftan uummanni babbareedaan guutuun keessan, marti keessan, cufti keessan akkam jirtu? Hariin keessan akkam jirtu? Nagaadhaa, fayyaadhaa, jajjabaattu. Kunoo anis kontiraanni koo torban tokko haaromsamee jennaan kunoo dhufeen jira. Isin akkam jirtu? Egaa yaa'ii koo kan hadhaa kanaatu ittiin seenuun dura xiqqoo karaadhuma kan hubantuu fi oduu lamaan tokkoon isiniin qooda. Inni dura waanuma saayinsiiti xiqqoo boriftaanuma isiniin qooddadhatuman jedhu ji'a lamaan sadan tokko na jalaa bubbulte. Isinis dubbii teeknooloojiiti. Warri saayinsii dhihoo kana waa qoqqoratanii kunoo fincaan namaa kana yoo dhimbiifne jedhan waan danuu waan faayidaa namaa qabu, waan lafee nama jabeessaa, waanis gamoo ijaaruudhaaf faayidaa qabu. Kanarra darbees xaahoo hundaaf waan danuu keessa jira. Kanaaf adaraa fincaaniin qisaasinaa jedhaa jiran. Hin beeku eenyuun Aliyoo Daangooteen wanti inni godeetti ijaare sun kasaaruuf deemaa laata? Silaa shaggarumatti fincaan namaa walitti guuruutti sesseenee bareedaadha. Egaa wanti kun waan saayinsiiti. Waan tokkitti waan fincaan amma dura waggaa meeqaan dura akka ta'e yaadadhu BBC irratti, BBC Afrikaatu hin cufamin dura Dooktara Haakima warra Ugaandaa kana gaafatanii oodiyoodha. Fincaan koo liqqabeetan dhugaa qaamaaf fayyaaf gaariidha jedha dubbatee yeroo sana raajiidha jedhamaa ture. Egaa addunyaan hin jijjiiramte kun amma immoo jara kana tas bahe quba qabaadhaa jechuuf oduun tokko isa kana. Isin lammaffaan isinuun beektan oduudhuma siyaasaa mootummaa PP fi TPLF jidduu deemaa jiru. Warri PP hallichi dantaa alaa isaanii gaggeessu xalayaa Jeneraal Sekireetarii warra UN'tti barreesse kunooti adaraa mangistii alamii mangistii jedheeni warri Eeritiriyaa fi warri Wayyaanee wal taatee kunoo lolannuu irratti bantee jirti. Humnas ijaarrattee ximdoo jedhamu nutti ijaarrattee kunoo maallaqas waa hunda walitti qopheessanii lola jabaa banuuf deemanii. Kanaaf nu quba qabaadhaa nuyi nagaa malee waa biraan barbaannu jedhaa jirti. Xalayaa fuula meeqasi? Fuula 2 barreeffatte. Egaa bara 2021 sanarraa wayyooftee na fakkaate bilisignaan amma jabaataa jirti. Waa wayiis qopheeffatteetti fakkaatti beekaa akkuma namaa giidoo dhabee kana kunoo addunyaa yaalama addunyaa nu dhaggeeffadhaa laa jarattiin kun Eertiraanis TPLFs yaa'iidhaaf qophaa'aa jirti. Ganda keessas deddeemtee dheengadda miidhaa nurra dhaqqabsiistee jirti. Achirrattis egaa waraanuma Wayyaanee faatu lola kana gaggeesse jedhanii himataa jirani. Waan as bahuuf deemu gaa hin beeknu isii baranaa kana gaa. TPLFs hin laafne xalayaa barreeffattee kunooti gaa xalayaa warri lamaanuu barreesse asirran kaa'ee haasa'aa jira. Isinis hin argitu jedheen abdii qaba. Isinis iyyataa jirti. Wanti kunoo Piriitooriyaa irratti walii gallee maarreen taa'an jiru. Mootummaan kunoo eenyu kana biyya amma Gondaritti aanee jiru sana Tigireen keenyatti kan Amaaraati jedhanii warri humni mootummaa warri aangaawwan mootummaa hundinuu dubbii kana nu jabeessaa jiranii. Nuyi nu dhaqqabaa uummanni keenyas kan faca'e ammallee waa tokko biyyan argannee jettee xalayaa kana nama hundatti kooppii gootee ergattee jirti.
isiinis fuula lama moo sadii tokko booxxaatte. Egaa kana fakkaata lolli isiin baranaa kun yoo dhufte laafaa akka taatu natti hin fakkaatu. Gara booddee irratti waa'ee warra Imiraatii kan warra indaraasee Itoophiyaa ta'anii Itoophiyaa harkaa qaban kan annaa dubbannu yoo yaadanne irra deebinee waan kana haasa'uuf jiraanna. Kanaaf dubbiin asabis taate wayyaanee gama dhumatuutti kan dhufe fakkaata. Isiinis iyyateetti humna nurratti ijaaranii ijoollee Tigraay kophaatti baasanii biyya Affaar keessatti maqaatti moggaasanii deemaa jirti jettee. Deemaa jiran jettee boohaa jirti gaa. Hin beeknu gaa eenyu irra aanaa eenyuti egaa isiniif dhiisna. Namni gariin Piiphiin hin diigamte ammuma jigdi jedheefaa taa'ee kan eegaa jiru jira. Inni faanee waan Piiphii lolu kana lakkisaa warri kun baranoo irra mo'amuu hin fakkaatu yoo jenne fira wayii danuu dhabuuf deemna. Egaa gaafa guyyaan geessaa laallatan akkam. Egaa mariin kiyya yookaan yaada dhuunfaa kanadhaa kanan dhiyeessuu barbaadu yoo amma Itoophiyaan gaaddisa warra Imiraatii jala galte miidhama maalii qabaa? Kunoo addunyaan kun akkuma beeknu haayiraarkikaal warra dinagdeedhaanis teeknooloojiidhaan humna waraanaatiin humna qaban gurguddaa yoo jennu ammaa fi warruma Ameerikaatti isaantu jira. Isaaniin kan mormu immoo kan akka Chaayinaa jira. Kan moggaa didee jal'isus immoo jal'atee deddeemu akka warri Ruusiyaa jijjira. Isaan jalatti immoo warri akkuma Saawudii kana akka Imiraatii kana akka Awustiraaliyaa kana akka amma Singaappoor, Hindii warri fakkaatan immoo lakkisaa Biraaziilis dabaleeti warri dhidhiittataa jiru xiqqoo jirra warri jedhu jidduu kana jira. Isaaniin gaditti immoo hiyyeeyyiin addunyaa keessa guutte akkana Itoophiyaa fa'aa jirti. Egaa hiyyeeyyiin kun jiraachuuf rakkoo keessa jirti yoo amma akkuma durii ilaallee sabboonummaa maarree nuyi biyya keenya keessa lammiidha qabeenya biyya keenyaa nuti fudhata maarree sana ittiin dhaadachuu yoo dhiisne ilaalle marri maali yoo jenne ilaalle jechuudha. Akkamiin hiyyummaa kana keessaa bahuu danda'ama. Egaa akka beektanuun warri Imiraatii kun waanuma federeeshinii waanuma ganda xixiqqoo wayii tokko torban tokko walitti qabaniitiyyee tokkummaa Imiraatii jedhanii ijaarratanii akkuma hundi keessanuu beektanu. Isii keessaa xiqqoo lakkoofsaanis guddaa kan taate warra Abudaabiiti na fakkaata. Isaantu warraa fi walitti qaqqabee jalqabuma mataa. Egaa rakkataa turan isaanis ganna dheeraadhaan warri Roomaas taate warri Parshaa sirruma deddeemaa turanii booda gaafa Omaaniin olaantummaa qabdu kana karaa amma gaanfa Afrikaa kanaa fi Afrikaa bahaarraa sanyii keenya gurraacha kana guuranii gurguraa turan sana isaanis dhaqqabee ture. Jiruun isaanii waanuma bishaan keessa argatan qurxummii kana guuruu waan amma callee dooqaa waan faayaaf ta'u piirlis akkasiifaa bishaan seenanii guuranii ittiin jiraachuu loon ofii horsiifachuuf ooyiruu xixiqqoo kana malee waa takka qabaataan turan. Booda gaafa warri Ingilizii fa'aa warri humna qabu Poorchugaal fa'aa karaa sana deddeemanii kubbaaniyyaa ofii ijaarratanii waan bahara kana deemurra to'achuuf naa barbaadan achi isaanis siqanii kaampii goggodhaa turanii hin beektanii Poorchugaalii fi warri Omaanii wal dhiibaa turanii Omaaniin isaan areettee dhufteeyyuu kunoo ollaadhuma Zaanzibaar qubattee Moqaadishoo kana amma gara gadi fudhatee Moozaambiik deemuutti ganna dheeraaf bulchaa turte. Sanirra darbee waamuma naannoo ani itti dhaladhe sana dhiibbaan isaanii dhaqqabaa ture jechuuf hin jedhe luuk kanarraan karaa hedduutti dhufaa ture gaafa sana mootummaa isaanii jechuudha muskaatirraa naannessanii fidanii kunoo Zaanzibaar taa'anii bulchaa turanii innis
Gaafa sana nama gabra guuraanis achis isaan biras akkuma amma Parshiyaa sana dhaqe sana warri achi gahees egaa waliin jijjiiraataa turan booda isaaniin booda immoo Ingiliiziin dhuftee Ingiliiziinis egaa kubbaaniyyaa ofii qaban kun East Indian Company kan jedhamu isaanis eenyuun Hoolaandis Faransaayis kana keessa warruma kanaan hirkatanii jijjiiraataa turan jechuuf hin jedhe jarattiin sun booda keessa egaa Ingiliiziitti taafee. Ingiliizis akkuma tattaate isaan waliin qaqqabdee bulchaa turte booda gaafamma dhuma bara 1960moota keessa isiinis egaa mootiin haaraan Ameerikaan ol ba'ee as Suwiis kaanaal kana irrattis Masriinis diddiddee lollis ta'e kasaaraadha. Yamaniinis federeeshiniin isaan uumanis hin taane lolaan ari'amanii kasaaraan deemaa jirrannaa isaan jedhanu hirrifatan jechuudha warri Emiraatiin kun. Xixiqqoodha siinuu saglawwee turte Omaanii fi Bahareen fa'aa waliin turte na fakkaata gaafasi. Booda keessa jarri lamaan irraa hafanii jahan tokko waliin qabanii fi egaa kan mootummaa waa'ee godhanii tokkos bubulteetti dabalamtee torba ta'anii. Homaa gaafa ammaa 1971 galaala biyyattiin sun umriidhaan anarraa kufte suudha. Gaafa sana jedhan egaa warri beekan bilisummaa ba'anii eenyu isaanii Emiraatii isaanii ijaarratannu manni barnootaa manni fayyaa tokko lama yoo jedhamte malee hiyyummaadhuma keessa uummata jiraatu gaaziinis ammuma reefuu bahaa jira tokko lamaan siitirraa bu'aa qabdi malee warri kaan hadhaa hiyyeessa gariin isaanii wal bira qabne isaan kaaniin annaa laallu jechuuf hin jedhe. Achirraa kaaniiti egaa amatuma 50 wayii kana keessatti. Tuma jedhanu gaaziinis argamtee addunyaanis jijjiiramaa sadarkaa kanarra gahanii jiran. Hin beektan egaa bakka isaan jiranidha. Akka himamutti uummanni isaanii lakkoofsaan lammii kan ta'e miiliyoona takka hin caalu. Ammoo biyya ofii banaa godhanii uummanni achi jiraatu xiqqaatu miiliyoona 10 kan ta'u lammiin biyya alaa achi keessa jiraata. Yeroo ammaa kana keessatti bakka gariirra gabaasee yoo ilaaltan kubbaaniyaan addunyaa tujaarri gurguddaan addunyaa akka jiru gariin isaa ofiiyyuu buqqee achuma isaan bira jiraata haalli biizinasaa haalli qaraxaa haalli maarreen egaa mijeessanii fi jennaan achi argama achirraa bobba'eeti addunyaan kan dalagatu isiin sharrii dalagdu isiin waa hattus isiin waa buttus butuchuun kiisii keessaa waattutu hin taane biyyootarraa waatuu beektu jechuudha achi wal gahanii jiran amma gaa warri Imiraatii kun akka malee guddatee jira badhaadhee jira. Waan mootummaan qabuun alatti jechuudha moggaattu waan isaanirraa hafe kubbaaniyyaa garaa garaatti isaan maallaqa ramadanii ittiin bobba'an kan akka amma Abu Dhabii Investment Authority jedhanis eenyudha Sovereign Wealth Fund warra mootummaa kanuma amma Itoophiyaa isiniin jedhe Investment Holding dhiyoo kana isinii qara'ee biliyoona meeqa harkaa akkasiin qabdu kubbaaniyyaa kan mootummaa kan biyyaa of jalatti bulchaa jirtu sana akka biraanuunfaa keessatti mataatti ta'an Oromoo keessaa barbaadanii arguun nama dhibe sana jarri kun immoo egaa tokkoon isaa xiqqaatu tiriliyoona meeqa kan ta'u dinagdee naannessaa akka mubaddalaa Abu Dhabii Development maarree jedhe Emiraatii Investment kan jedhan warri poortii maaneej godhu akka AD Ports Group akka Port and Free Zone World baay'een isaanii dinagdee guddaa qabane Afrikaa kana keessa biyyi isaan keessa bobba'ee waan hojjenne hin jiru. Egaa tattaaffii godhaa jiranii jalaa fashaltii bakka gariitti abdiin muratanu jechuun egaa isaan lakkoofsaan xiqqoodha gara fuulduraa gara isiinti deemamtus addunyaan kun hin beekamtu. Kanaaf farankaa ofii bakka hunda irratti jechuudha. Karaa nageenya isaaniitiifis akka ta'u dinagdee isaan galii akka argatanu eenyu investu godhaa jiru. Gara Itoophiyaa kanas dhihoodhuma dhufan erguma siyaasaan keenyaayyuu jabaate 2010tti na fakkaata dhaqanii embaasii achi kan banatanii san duras egaa rakkoo Sumaalee kana keessaa qooda fudhataa turan. Addunyaanis jijjiiramaa lolli amma warra Iraaqii jalqabaa Kuweet waliin gaafa inni ta'e isaanis duubaan waa deeggaraa turan gaafa amma Afgaanii fi Ameerikaa fi USS wal loltu waa ooma keessaa dhokatanii akkuma giidoo fi akka miidhamne jechuudha warra humna qabutti hirkataa turan erga lola sanaan booda immoo warra Ameerikaa ofitti waamanii sirnaanuu kaampii itti banamee jajjabaatanii gaa hadhaa sadarkaa guddaarra jiru isaan.
Duuba nuyi akkuma beektanuun kunoo yoo laalle uummatuma keenya haqiiqaa walitti himnee jechuudha. Yoo laalle ammallee uummanni keenya kunoo akka argitanu waggaa gariinsaa waggaa 2000 yookaan 2000 fi 3000 dura akkatti jiraataa ture. Hiyyummaadhuma sana bakkuma sana jira, lafarra jira, lafti gaariidha, bishaan jira, haalli qilleensaa tolaadha, biyyi guddaadha. Kunoo akkuma laaltanu manni kun akkanuma jira. Namni gariin akkanumaan haa jiraatan illee ka jedhu jira. Ammoo namarratti jarri kun akka gaarii jiraatanii mana gaarii keessa jiraatanii jiruu gaarii argatanii ka jibban natti hin fakkaatu. Hiyyummaan jiraachuun aadaadha jedhee kan ittiin boonu kan jiru natti hin fakkaatu. Ammallee bishaan kiiloomeetirii meeqa deemanii waraabanii sangaadhaan kunoo taa'ee qotee isa kanaan facaasee jiraachuu hin danda'u. Ammallee jarri kun amma biyyi sun wayyaa ta'ee waatti bobba'e jechuuf hin jedhe. Jiruu gaarii jiraachuun jibbanu. Egaa isii kanatti biyya keenya naf fakkaata erga embaasii banatanii booda xiqqoo mallas waliin tokko lama jajjedhaa turani innis hin turre. Erga inni du'ee booda Hayilamaariyaam kanaa fi isa jala gaa TPLF jijjirti. Isii wajjin waa hojjechuuf keessaa erga ammaa bara 2011 Arab Spring jedhamee biyya Arabaa kana keessatti yaa'iin kan ka'e jechuudha. Gaadaafis ofirraa darbanii eenyuun qaallichammaa biyya Tuuniziyaan sunis darbame jechuudha. Kaka'insi sun biyya Masrii keessatti Mursiin warra Akhwaan al-Musliim waliin aangoon qaqqabachuu kun hundinuu jechuudha. Akka malee isaan raasee jedhan egaa dhabamaa jirraa ka jedhu ka'anii egaa bobba'uu jalqaban gaafa sana egaa Masrii irrattis akkuma beektanu suutuma jedhanii duubaan deeggaranii ofirraa Mursii darbanii Alsiisii fidanii amma biyya isaanii keessa xiqqaatu kubbaaniyyaan biizinasni warra Imiraatii 3,000 ka ta'u achirratti bobba'ee hojiirra jira ittiin oomishataa jira. Waan garii soliin hojjetanii gariin fashalee gariin immoo ittuma jiran. Morokoo keessaa waa qabanii Liibiyaa kana hin beektan eenyu kalifaa ofitti qabanii jeneraal kalifaa Haftaar moo maal jedhan sana isaan jala jira yaa'ii keessaa qabanii Sooriyaa sanas qaallicha kaan darbachuu ooma keessaa jijjiranii. Ameerikaa waliin akka malee firooma qabu, Israa'el waliin firooma jabeeffataniiru. Egaa jara kanatu Itoophiyaa kana naf fakkaata 2015 gaafa amma buufata gara amma Somaalilaand sana barbaraatti Itoophiyaan banachuuf tattaaffii gootu isaanis Jabuttii kanarraa qabaa turan lola Yemanii sanatti seenanii Soqoxiraa kanattis kaambii hojjetanii Eertiraanis asabiin sana kennitee fi tattaaffataa bara turan kana Itoophiyaa kana laallatan akka malee laallatan akka oduun jirtu jechuudha. Hayilamaariyaamii fi tiimii isaas yaammatanii turanii jarattiin akka tokko 2014-15tti xinxiitti jette naf fakkaata. Yeroo kana gaa achirraa ka'eeti jechuudha nama isaanii ta'uu barbaaddatu itti seenan. Yeroo kana gaa naf fakkaata baruma sana keessatti jajjabaan akka ammaa Abiyyi faa kan argame naf fakkaata gaa warri mootii waa argannaan egaa hin jibbanu. Egaa hariiroon suutuma suutaan lafa keessa lafa jalaan jechuudha waa hojjetaa turan naf fakkaata. Ati bara 2018 gaafa Abiyyi aangootti bahu akkuma ammaa gaafa ammaa Mursii ofirraa darbanii siisii fidan sana biliyoona 3 ramadanii fi gaafa Abiyyis aangoo bahu biliyoonuma 3 tokko kaa'anii lama sin dhufa jedhanii abdiidhaan itti seenanii hin turre egaa humna qabaatuu isaanii isin mul'isuuf garii warri keessan yoo hubatuu baattan baruma sana ji'uma gabaabaa keessatti Isaayyaasii fi Abiyyiin Suudii geessanii namicha UN qaama namuu xalayaatti barreessu Guteeres kana
achi yaamanii jechuudha. Afrikaa yuuniyeen hin jiru. Mootummaan biyya lamaanii paarlaamaas haa ta'e kan biraa waliigaltee Eertiraa fi Itoophiyaa maal fakkaata namni beeku tokko illee hin jiru. Dhaqanii innaa mallatteessanu kunoo akkuma suuraa irratti argitan namni sila achirra shaayida ta'ee argame isa namicha UN'ti. Maaltu achis geesse? Warra kanatu humna qaba jechuun isaantu diinagdee qaba. Isaantu murteessa. Kottu namni isaan jedhaniin kunoo fiigee dhaqa. Eenyutti Afrikaa yuuniyeen kan shaggar jirtullee hiyyeettii gurraacha gaafa ammaa jalqabaa Abiyyaan godhufee shaggar adda baabayee bahee eenyu tiishartii magariisa tokko paan afrikaanizim maarree haasaa godhaa ture fakkii propagaandaadhumaaf ittiin gargaaramuuf malee kabajaayyuun gooneef Afrikaa nama tokko illee waamne UN'n bakka jirtutti gaasiinuu booda cabuuf deemte waliigalteen sun mallatteessanii nagaan bu'e jedhanii ittiin gammadamee humna qabaachuu isaanii kanaan beektan isiniin jechuuf hin jedhe. Kanarraan hin hafne Nobel Prizes bitaniif amma addunyaan akkasumatti himti humna waan qabaniif dandeettii waan qabaniif wanni kun nama hiyyeessaaf guddaadha biyyattii sanaaf immeejii guddaa kenna mooraalillee ijoollee gad ol dhalattu bareedaadha isaaniif warra tiriliyoon doolaarii fi dhaloota dheeraaf yaaduuf eenyuttiin badhaasni sun hagas maraa miti kana qofaa miti dhiifama kana qofaas miti geessanii hiriyaa isaanii Israa'el waliin jechuudha. Kun akka argitanu achi dhaqee Netanyaahuun waliin saahiba ta'anii hin hafne egaa addunyaa keessatti akkuma nuyi qoosnu eenyutti kana koofiyyaa kana namni kaayyatee waan dhungatamu sana dhungannaan mahabara wayii galeera jechuudha. Abii mahabara sana galeera. Nama kana buqqisnaaf naa deemtan dhugaa kana hunda beekuu qabdan jechuuf hin jedhame mahabara sana galchanii sanaan hin dhiisne dhaqanii immoo eenyu Food and Agricultural Organization irraallee badhaasa kennanii fi eenyu immeejii isaa akka gaariitti tolchanii humna qaban jechuufani. Kunooti saahibummaan isaa kunoo mootii akkanaati isaan kana waliin jiranne kunoo muhabbaan illee ija isaanii irraa mul'ata akka isaanitti wal ilaalan gulaaltanu. Jarattiin kun waan ajaa'ibaati jedhama. Egaa jara kana egaa mootummaan ani yeroo dheeraa mootummaan amma shaggar jirtu mootummaa Oromoos miti mootummaa Amaaraas miti mootummaa Tigrees miti mootummaa maddamariin kun xiqqoon fakkaatti maaliif Itoophiyaadhaa fi United Arab Emirates warra Emiraatii kana walitti suutaan walitti dha'amaa yoo deemte jechuudha. Isaan maallaqa qabu, isaan teeknooloojii qabu, isaan relationship akka Ameerikaa fi Israa'el waliin akka jabaa qabu. Maallaqni isaan harka jira jara kanatti jechuudha akka biyya yaadutti jara kanatti hirkatanii yoo dhufanii kubbaaniyyaa bananii industirii bananii amma kunoo faabrikaan xaa'oo banamu inerjiidhaaf ka ta'u niwukileeriinis ijaaramee eenyuun sunis abbayyaanis hojiirra oolee kabiraas kan hojjetamaa jiru kun martinuu isaaniif jechuudha isaanumatu ofiif saganteeffate gara fuulduraatti biyyattii sana keessatti dalagatanii argachuuf jechuudha qotanii qochisiisanii. Oomishanii oomishisiifanii maal jedhama waan argachuuf deemanuuf haala qajeelfataa jiran jechuuf hin jedhe irraa mul'atti yoo ijuma dunuunfannee jara kana kunoo jara kanatu dhufee mootummaa qabataa jara kanatu biyya bilisoomsuuf deemaa jettanii yoo eegdan hin beeku rabbi isin gargaaru. Warri kun amma maal fidanii dhufume caakkaa akkanuma jara kana fakkeenyumaaf hin kaase jaratti ijoollee keenya sana ofirraa hin qusadhe sila isaanis nan dabala bara ammaa kana keessatti addunyaan sadarkaa geesse kanatti uummata immoo isin agarsiise kan isin beektan hiyyummaa keessa jiru waggaa 2000 waanuma jiru wal fakkaatu sanarraa jijjiiramuu dadhabe sana isaan immoo biyya xiqqoo sana qabanii maallaqa guddaa qaban nama isaanii. Biyya ofiitti nama miliyoona 10 qubsiisanii jiraachisaa jiranii nama isaanii miliyoona sana keessa amma 50,000 tokko silaa fidanii Itoophiyaa sana qubsiisanii qabeenya isaanii waliin jechuudha. Akkuma amma kunoo miliyoona xixiqqoo kennanii shaggar kana keessa babbareechaa jiran jechuudha. Tuurizimiidhaaf akka tolu ofiis gara fuulduraa namni isaanii ziyaaraan naa dhufu ijji isaanii waan hamtuu akka hin laalle babbareechanii fi koriidar limaa jettee
Maallaquma isaaniitiin wayyeessaa jiran ofiis immoo riil isteetii seenanii jiran faarmaasiitikaal kaampaanii bananii jiran inerjii kanas itti seenanii jiran kiriptoo maarrii gara fuulduraa baanking waan garaagaraa irratti impoort ekspoort seenuuf jiraatanii ooyiruu itti seenanii jiran kana kanaaf egaa amma immoo yagaxarri kooriidar jedhanii jalqabaniiru bakka waa jirtu bakka lafti barbaachisaa ta'e irra hiyyeessa kana walii guuranii mana wayii itti ijaaranii kaareemetirii tokkotti kennanii lafa isa kaan fudhachuuf qophaa'aa jiran. Egaa kana jira akkanaan argaa jirutti. Kana gubbaatti immoo kunoo dhiyoo kana eenyu wayii ijaarra jedhanii biyyattii sana keessatti jechuudha. Akkuma argitan miidiyaa Pulse of Africa Pulse of Africa Itoophiyaa keessatti eenyuun hin jirre freedom of media of expression bakka hin jirretti kana ijaarrannaa jedhanu Itoophiyaadhaaf takka immoo mirga namaatiif takka immoo maarreef osoo hin taane dantaa ofii tiksuuf jechuudha. Yeroo baay'ee kan isaan miidhamaa jiran propagandaan garaagaraa hojii isaan hojjetan investimentii isaan itti bobba'an kana kufuutti ta'aa jirti argaa jirra. Amma Suudaanii kana sababa amma Rapid Support Force sanarraan kan ka'e rakkoo hedduu isaan mudate Chaadii irratti rakkoo sana dubbiin amma poortiin amma barbaraa sunillee akka gaariitti hin deemnee fi investimentiin isaanii kan amma Taanzaaniyaa keessa ture yeroo baay'ee miidiyaa irratti itti bobba'amaa ture. Amma Ugaandaa keessaas lafa qaban Moozaambiik, Zaambiyaa, Saawuz Afrikaa, Naayijeeriyaa, Morookoo, hedduu qaban kana hunda fi gara fuulduraaf illee babal'isuuf bakka deemanitti naa ilaalan Itoophiyaattiin kun nuuf taati jedhanii ilaalaniiru. Xayyaaraanis sa'a 4 caaltu buufata markabaa fi neevii illee ijaarrachuu barbaadanii namni Itoophiyaa kun humna waraanaa waliin ta'e illee yoo isaan tinnisu taate hin beekamu. Firummaan Ameerikaa firummaan Israa'el kunis garatti deemu hin beekamu. Gama kaaniinis Iraanis hin jirti gara isiin waan isiin gootu hin beekamu. Hindiinis isaanuma irratti hirkattee achi maallaqa guurtee ergitus gara fuulduraatiif isaanis ambishiin qabane. Laaltee na fakkaata jarattiinuma Itoophiyaa kana silaa Somaalees ofitti dabalatuu barbaadu. Jarattii kana wajjin waan qabnu waliin qooddataa maallaqa keenyas geessinee achitti investu goone isin fida homaan qabda waggaa 1000 akkasiin jiraanne namni biyya keenya hiyyummaan lafarraa nu fixaa ba'e. Amma jarri farankaa qabu kun warri teeknooloojii adda addaa qabu yoo dhufanii lafas fuudhanii irratti invest godhanii teeknooloojiidhaan eenyu meekanaayizd faarmiin fidanii industirii garaagaraa ijaaranii tuurizim babal'isanii kunoo amma paawur isteeshin niwukilaris ni ijaarra jiraniiru of immoo spees teeknooloojii raashaa waliin tolfatanii jiranii ofiis niwukilarii eenyu isteeshin ijaarratan fakkaata Kooriyaa waliin waraana isaanii jabeeffatanii jiran akkuma amma Singaappoor sana jechuudha biyya xiqqaa garuu humnallee jabeeffataa jiranii. Beezii militarii amma Soqotiraa sanattis kan amma Barbaraa Bosaasoo warra amma Puuntlaand biratti bakka garaagaraatti of jabeessaa jiran abiyyee isaan kanatti maxxane ayidooloogii miti ofiin jechuun isaa dhugaadha. Miidiyaa kana egaa ijaarratanii miidiyaan kun akkuma argitanu biftisis gurraacha diimaa adii kana eessaa fidan hin beeku. Ani egaa abiyyee waliin wal qabachuuf deemu waan kana irratti gaariidha gurraacha diimaa adii gochuunsaa waan Oromoo irraa xiqqoo achi kaa'umsaa gaariidha. Haa ta'u immoo hin irraanfatina waan kana dura kan jalqabe anuma isiidhuma koo kana kan durii fuudhanii pii sana gurraacha godhanii oon akkuma jiruun diimtuudha. Isiidhuma ani ilma jedhu sana immoo Afrikaatti ol guddisanii kanaaf birga kiyyallee naa gaafadha yoo ani amma isaan dhaqanii World Trade Organization seenanutti intellectual property mirga kiyya trade markii kiyya na jala fuudhaniiru. Kaampaaniin sunis miidiyaan sun akkuma amma warri eenyu siinee Qaataar sun waa ijaarrattee addunyaa keessatti iyyitu sana jarri kunis Afrikaa keessatti miidiyaa akkasii ijaarrachuun waan ammallee invest godhan gara fuuldura invest gochuuf deemaniif illee faayidaa guddaa qabaa fi ijoolleen Oromoo wanti beekumsa qabu hiree kana
bira darbuu hin qabdu jedhee yaada. Bakkuma jiraamutti waan mul'ate, waan argame, waan baraa kana keessatti dhiibbatanii keessaa waa argachuu tattaaffachuun hammeenya kan qabu natti hin fakkaatu. Warri beekumsa baraa qabdan waan amma ABCD xiqqoo qaqqaraatan kana bifa biraatti seenan amma Imiraatiidhaan akka amma Indaraasee jedhu sanaan jarri kaan immoo gurbaan kaan amma Awustiraaliyaadhaan tokko amma dura barreessee sab impeeriyaal jedheeni warra kanaanis sab impeeriyaal paawar jennee egaa afaan sana cabaquu dandeenya. Anaaf garuu Abiy abbaa qoroodha. Waan nuti amma dura barree biyya maarree jennu xiqqoo goonee yoo ilaaluu jalqabne jechuudha. Keessaa immoo nama aangootti ol baasnu takka nama aangoo irraa gad buusne hin qabaanne teenyee ilaallee maal qaba biyyattiin suni hiyyummaa keessaa yoo baate alternatiifi yeroo ammaa kana keessatti akka addunyaan teekinooloojiin guddataa jirtu kana keessatti akka kanarra wayyaa maaltu eenyutu as fiduuf deema yoo jiraate gaariidha jechuun namni Itoophiyaa sunuu qabeenyas qabaatee dandeettis qabaatee ofumaan of fooyyeessuu dandeenyaan ani hin jibbu. Garuu yoo hin jiraanne akka durii sana Ameerikaan warri gurguddaan ofii isaaniitii bobba'uu erga dhiisan turaniiru ofimmoo wakiila qabu wakiilli kunoo isaan kun immoo dhihoodha. Namni Horn of Afrikaa ofiyyuu baay'een dalagaafuu achi deema amma dura maal qaba dalagichi yoo as dhufe qe'eerumatti dalagatee buluu yoo jalqabe namni Arabaa fi namni Itoophiyaa haaraa miti waan amma Ortodoks durii olola ooftu dhiisaati. Horn of Afrikaa sana biyya keenya dabalatee gannadha. Waggaa kuma meeqaaf Arabaa fi Itoophiyaa waluma keessa deemaa ture. Kanaafan amma yeroo baay'ee seensa irratti warra Arabarraa, Armeeniyaarraa, Giriikirraa, Amaarriirraa naan jedhu waanuma sana yaadachiisuuf wal keessa uummanni jiraatu. Histoorikaalillee waan danuu waliin jiraachuu danda'a. Jarris dantaa ofiitiif jaalalaaf dhufaan jiran ammoo dantaa isaanii keessatti yoo dantaan hiyyeessaa keessaa furmaata argatu taate yoo uummanni hiyyummaa honga hin qabne kanaaf jechuudha. Maajoritiin keessa jiraaturraa karaa xiqqoo wayyoomaan jechuudha. Baadiyyaatti fagoorraa manni haakimaa, manni barnootaa, bakki hojii yoo jijjiirama argate jechuudha. Maal miidhaansa? Ayidooloojii siyaasaa histirii kana moggaa dhiisne jechuudha itti rakkachuurraa. Abiyyis eenyu silaa jalqaba sabaattanyaa nugus dhiisee simmantanyaa nugus silaa ta'ee jiraate Itoophiyaanis Imiraatii torba turte sanarratti 8ffaa dabalamte jechuudha. Wajjiniin yoo jiraachuun maal qaba? Namni waan qabne filmaata maalii qabame rabbi sodaadhaa maal filmaata maalii qabdan? Amma warri isin bilisoomsinaa siyaasaa oofna jedhanii olii gad deemaa jiran kun maal harkaa qaban? Foormulaa duraatiin deemaa jira. Akkuma nama amma kun eeboo fi gaachana qabatee lolan deema jedhee zabana kana yoo geeraraa oole itti kolfuu malee maal? Fagoo taa'ee namni tokko isaan achi dirree keessa sanni jedhu diroonii dhuma jechuudha. Suuraa isaa ilaalaa qalama gochuu hin danda'ama. Siyaasaa akkasii oofamaa jira akkuma amma nama eeboo fi eenyu ta'uu hin qabnu yoo beekumsi dandeettiin jiraate sadarkaa teekinooloojiin addunyaa bira geesse bira namni jiru yoo jiraate gamtaan keessaa ba'u yoo hin taane isaanuu amma dura nama jala jiraatanii bayyanataa dhufanii zabanuma dhihoo kana 90moota keessa xiqqoo hafuura fudhachuu kan jalqaban gaaziin illee jiraatte jechuudha. Halalaa namaatiin dawoo godhataniiti Ameerikaa ammallee dawoo isaanii jala jiran ammoo keessaa bahuuf tattaaffataa jiran fira horachuuf tattaaffataa jiran jijjiiramni addunyaa keessa mul'ataa jiru. Farankaan gaazii qofaan dhufu kunillee gara fuulduraatti amansiisaa miti. Bara amma koovidii kana waa hedduu arganii gaafa amma Arab Spring jedhamee bakka hunda rabshaan itti ka'ee biyya isaanii keessas hafuura fudhachuuf waa tattaaffattee itti garii dhisii sukkaamsanii kanaaf daayiversifaayi godhaa jiran qabeenya isaanii achi bal'isaa jiran fira isaanii jechuudha. Warra gurguddaa qofaa miti. Akka amma Chaayinaa kana wajjin akka amma Ameerikaa wajjin firummaa qaban ammoo
asitti dhiheenya warra jirus fira jabeeffachuu namaa miti. Itoophiyaa kana yoo fira godhatanii teeknooloojii fidhatanii akkuma amma riippablikaan gaardi jedhanii akkuma ofiitti abiyyiif leenjisanii sekuritii isaaf godhanii gaafa amma lola Tigraay sana xayyaara gabaasni tokko akka jedhu xayyaara warra Ispaaniyaa fi warra Ukireeniyaan akka jiru meeshaa guuraa fi ba'an jechuudha. Amma akka himamutti Bosaasoo sanatti eerpoortii jabaa militarii beezii tolfatanii lola amma Suudaan deemu kana RSF Rapid Support Force isaanfillee gargaarsa bakka biraarraa waa fidanii itti jiran jechuuf hin jedhe garii milkaa'uu dhaban amma Suudaan sana keessatti garuu kan dhiisan natti hin fakkaatu. Eertiraas yeroo sana kaampii isaanii gadhiisanii deemanis ajandaa isaanii waliin waan deemuuf hin dhiisanii Suudaan wajjinis kaampii tokko ijaarrachuuf poortii walii galanii turanii kasaan Jibuutii waliin godhanis waliin bubbutee dhiyoo kana ofirra dibeetii Londanitti murtii wayii irra goggodhe. Egaa jarri kun ajandaa dheeraa ganna dheeraa qabane. Mootiinis MBZ maqaan dhahuu hin beektanii ammallee egaa dardara umriinsaa akka isaaniitti jechuudha. Ganna dheeraa jiraachuuf deema. Wanti inni gochuuf hin deemu dimokiraasii fi maarree waan kana akkasumas jaalala irraa hin qabanu wanni isaan jibbanu sana. Abiyyis kanaaf masaraa mootolii durii warra du'e ka durii sanallee janaasaa isaanii baasee fakkeesse isaan gammachiisu jechuudha. Inni akka keessaniiti mootii jaallanna malee namni hiyyeessa mala akkasiis hin beeku nama biyyiin hin beeku. Akka inni itti yaadu hin beeku waan inni barbaadu hin beeku halaalumaan taa'anii innaan fassaru jechuudha. Tafsirri kee da'ii fanaan jechuu dandeessanii haa ta'u immoo akkas fakkaatti magaalaa babbareechuu maarree jechuun waan isaan barbaadan yeroo ammaa kana keessatti biyya isaanii hin beektan baay'een warritu ijaarraa addunyaa miiliyoonaraaf maarreen akkuma jiru eenyuun hin jiru taaksiin hin jiru. Warri invest godhee earning irraa argatu sanarra capital taxation hin jiru. Nagaan jijjiirataa jira achuma godaanee yeroo hunda akkasiin hin turu bal'ifachuu barbaadu. Biyya akka Itoophiyaa kun bareedaadha. Haalli qilleensas inni gammoojjii barbaadu, inni badda daree barbaadu, inni baddaa barbaadu wanti hundinuu jira achitti fidanii waan hunda ijaaranii hiyyeessis keessa dalagattee irraayis barattee bayyanattee jala jalaan ol kaate maal hammeenyisaa? Inni bilisummaaf lolu abdii irraa qabdanus itti fufaa guyyaa takka hin dhufataa anatti yoo mul'achuu baatillee abdii keessan immoo kilaashii AK47 qabatee baddaa keessa deemee addunyaan hin jijjiiramti guyyaa tokko immoo inni gad dhufee egaa waan fidu hin beeknu ammaaf waan harka namaa jirtu kana mootummaa warra Imiraatii kana jala buluun Imiraatii 8ffaa ta'anii jiraachuun maal miidhaa qabaa jettanii tajaajamamee ilaalaa. Maalis hin miidha. Hiyyeessi waan dalagatee bulu isaan irraa argatu maal miidhaa qaba. Faabrikaa fidanii ijaaran militarii moodernaayizii isinii godhan neevii isinii ijaarratan maal miidhaa qaba. Agirikaalchar dachii kana fudhatanii haadha isaa ooyiruu qotatan isinii kennan midhaan sana guurrachuuf deeman ofiif egaa. Jala jalaan egaa waan dhabamu kana fakkaatti akkanan arge dogoggora ta'uu mala akka malee hubadhe ta'uu mala egaa warri waa hedduu beektan warri hayyoota waliin ooltanii bultanu akkuma barame sana dhaamsa karaa garaa garaatiin natti erguun dhiisinaa egaa akkan argaa jirutti jiruun Itoophiyaa Imiraatii jalatti. Badhaadhina kan ta'u naaf fakkaata kanuma isin dhaammadha yoo immoo hafuura qabaanne torban dhufu immoo bal'inaanuu seenaa warra Imiraatii namoota sababaa garaa garaatiin yeroo argate jalan deemne gaggabaabseen isin ibsuuf tattaaffii godha yoo hafuuraaf yeroo argadhe eessarraa ka'anii sadarkaa kamirra jiranii kan kumbaaniyyaan isaanii akkamiin hojjeta sirni bulchiinsa isaanii maal fakkaata wanti gaaroominni badoominni mishaa hamtuun isaanii isa kami yoo biyya keenyallee akkuma anamma akka qoosaatti isin himu kanatti yoo firummaan jajjabaate bu'aan gurguddaan isa kami miidhaan argamuu qabu isa kami egaa
lollee amma Eritiriyaa fi Itoophiyaa jidduu adeemu natti hin fakkaatu. Deemnaanis egaa waa tokko wayyaaneen dhumatteetti. Faannoo mitirqiseen caakkaa keessa deemu akkuma isin jedhe isaan waggaa 125 duubatti hafanii dhufanii wayyaaniin gaazii erga fixatte turteetti akkuma nama dur gaafa dardarummaa jabaa ture sammuu keessatti naa of laalu ka'ee akkuma utaalu fakkaata ka'ee monna utaalu jedhu giidoo mudhiin hin danda'u miilli jilbiin jiru lafa dhaha jechuudha sadarkaa sanarra jiran kana jechuudhaan eenyu mootummaa piiphii sana faarsuu kooti miti akkana mul'ateetti. Egaa haaraadha inni kun irra guddaan keenya warra gosaati. Tifoozoo gosaa namni ta'e isa kaan balfuu qaba. Amantiinis akkanuma nama baay'ee argeera. Durii amantii tokko jalannaa deemu amantii sana guutuu fudhatee hin taane warra amantii sana hin hordofne namni inni beeku kan biraa yoo jiraate inni sun azaaba bu'aa ana jannata deemaaf. Istii akkasiitiin siyaasaan Oromoos ganna dheeraadhaaf egaa keessuma darbinee argineerra. Waa faarsuuf waa balaaleffatu lamaan kanaan alatti achi ilaaluun dhorkaadha. Amma akkas jedhanii mootummaan inni sun akkas biyya alaatii dhufee waa godha waan gaarii hojjeta jedhanii dubbachuun lanni kun abadan waan hin fakkaanne namni kaanuu aaree gaggabuun oolu gamaal goona. Biyya nu jiraannu kanatti dubbachuun ammallee mirgaan dhoowwamne. Warri immoo biyya jirtan jiruun mootummaa Emiraatii fi abbaa qoroo isaanii wajjin itti fuftan kun egaa mirga namaa xiqqoo kabajaa hiyyeessa kanas akkuma argitan hiitanii ajjeestanii zarafuu irraa xiqqoo of qusataa. Yoo deemtan gaarii ta'a irra wayyaa nama hundaafuu gaarii kayiriidhuma bal'isaa deemti hammeenya biraa dhalti malee wanti isin fiddu hin jirtu kun beekamaadha. Biyyuma sana irratti marraa hedduu irra deddeebi'ee mul'atedha. Ganna dheeraa duuba deebitanii yoo ilaaltan warri ammaa kooptikiin Giriikiin Armeeniyaan kun dhuftee warra Musliimaa warra biyyaa warra kaan irratti taphataa baatee bakka nama hiisiisaa turte. Achi booda kunoo Xaaliyaan immoo dhuftee isiidhuma jechuudha. Charchii isiitii fi eenyu bakka isiin dhokattu sana boombiidhaan xayyaaraan daaraa isaan ijjite. Hin eegne. Balaan kun nurra gahaa jedhanii hin eegne. Isaaniif jechuudha warra amantii. Eenyu isin maal isin caakkaa fi gaaratti dhokattee isin jiraattu sana. Monokseen bakka jiraattu ta'a jimmi gooteen Xaaliyaaniin marraa lammaffaa gaafa dhufte sana tokko nan bisne seenaas ofii barreeffame keessa hin dhoksiti malee. Hamminya isin dalagdeef jechuuf hin jedhe. Warri Minilikii jala taa'ee nama miidhaa tures Xaaliyaaniin naafa dhufte sanyiin gootee kaan naa dhufu kaan akkas caccabsa. Hammeenyuma dhalchaa hin wayyaa eenyuun ta'u poozitiif ta'an nufu saayikilii kana keessaa bahuu jalqabuun amma naaf fakkaata. Maallaqa namaatiin, investimentii namaatiin, beekumsa namaatiin, advaayizar ekspertoota namaatiin bulchaa biyya jechuudha. Akka waan namni naman argine, akka waan namni hubataa hin jirrettis of dhaaduunis gaarii miti. Harka namaa namni jiru gaafa barbaade harka nama jalaa kaasuun hin jira. Nama biraas immoo fidee bakka sana kaa'uunis hin jirti. Kanas beeka. Ammuma hireen nama kennite sana keessatti amma danda'ame jechuudha. Waan gaarii hojjeta. Biyya sana keessa kan hin baramne wanti guddaan kabajaa ilma namaa jechuudha. Kabajaa namuma ta'uu isaatiin silaa kabajaa gochuun seerriinis, manni murtiis, poolisiinis, tiraafikiinis, taataaqinis, daanyaanis, barsiisaanis, dalagaa mootummaa kee hojii martinuu silaa meentaalitii sana wayyeessaa namni wal kabajaa jiraate uumaa miti siin kaane hin dhufte. Warri Imiraatis ganaa maallaqa tiriliyoona hagam qabu barbaadan. Bash isin godhuuf deemu. Egaa jabaadhaa isinii jechuun kan hunda haasa'e. Kanaaf immoo akkuma